Waamicha maqaa isaatiif ulfinnii fi galanni haa ta'utii gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irraa kaasnee yeroo dubbisnu akkas jedhe. Yeroodhuma soomtanitti immoo akka of agarsiisotaa hin cologinaa. Isaan akka sooman namootatti mul'ifachuuf bifa isaanii ni jijjiirutii dhuguman isiniin jedhaa gatii isaanii fudhataniiru. Isin garuu yeroo soomtanitti mataa keessan dibadhaa, fuula keessanis dhiqadhaa. Abbaan keessan isa dhoksaatti isin ilaalu malee namootatti akka soomtaniif akka hin mul'anne dhoksaatti kan isin ilaalu. Abbaan keessanis gatii keessan ifatti isiniif kennaa jedhe. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos namni yeroo soomuu akkamitti soomuu akka qabu, soomni akkamii immoo Waaqayyo fuulduratti fudhatama akka hin qabnee fi namoonni baay'een isaanii akkasittiin sooman ittiin akka isaan adabaman yookaan immoo gatii isaanii akka ittiin argatan dubbata. Duubatti deebinee kutaa kitaaba qulqulluu keessaa kitaaba raajichaa Isaayyaas boqonnaa 58 guutummaa isaa yoo dubbisnu Waaqayyoon soomni isa fuulduratti fudhatama hin qabne sooma akkamii akka inni ta'e namoonni bara sanatti turan ni soomna jechaatii hojii dabaa akkasumas immoo namoota irratti yakka adda addaa badii Waaqayyoon hin jaalanne raawwachaa akka isaan turan maqaadhaaf garuu ni soomna jechaa hojiin isaan hojjetan garuu nama soomu tokkorraa kan hin eeggamnee fi kiristaana tokkorraa kan hin eeggamne nama Waaqayyoo tokkorraa kan hin eeggamne raawwachaa kan turan ta'uu isaanii kaaseetu soomina ni fo'adhe isa kanaaree jedhee immoo saba sana yeroo gaafatu agarra. Isin yeroo soomtanitti namarratti hammeenya raawwattu. Akkasumas immoo namoota ni boochistu, hiyyeessa ni rakkistu. Waayita soomatti immoo namni hojii gaarummaa raawwachuudhaani malee soomuun keessan akka namatti mul'atuuf abalu ni sooma jedhamee akka isiniif dubbatamuun ta'uun isarra hin jiraatu jedhee saba sanaa gama raajichaa Isaayyaasiin yeroo komatu agarra. Ammas deebisee bu'uuruma kanaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warri Fariisotaa bara isaan turan keessatti namootatti akka sooman fakkaachaa ofii isaaniitii garuu daba raawwachaa kan turan. Waa'ee Waaqayyoo beekna jechaa ofii isaatiif iyyuu ilma Waaqayyoo kan hin simannee fi jireenyi isaanii Waaqayyoo beekurraa kan faallaa ta'e kan turan sana yeroo gorsu isaan sanaan namoonni akka isaaniitti soomus akka irraa of akeekkatuu fi nuti ijoolleen Waaqayyoo dhaloonni arra jirru immoo wayita sooma keenyatti akkamitti soomuu akka qabnu yeroo nu hubachiisu jecha kana dubbateera. Kanaaf namootatti mul'achuudhaaf yookaan immoo gatii biyya lafaa barbaacha soomuun akka hin barbaachisne asirraa ni hubanna. Dabalataanis yeroo soomnutti immoo namni akka nurratti beekuuf yookaan immoo akka namni ittiin nu jajuuf abaluun soomaa isheen hin soomti jedhamne akka nuuf dubbatamuuf osoo hin taane Waaqayyoorraa abbaa keenya samiirraa gatii dhoksaadhaan nuuf kanfalamu argachuudhaaf sunis jireenya bara baraa kan ta'e eebba suga bara baraa Waaqayyoorraa argachuudhaaf ta'uun akka isarra jiraatu nutti hima. Kanaafis warri Fariisotaa yeroo soomanitti ofii isaaniitiif kan cologan akka isaan ta'an akka irratti beekamuuf ofii isaanii soomuu isaanii kan ittiin lallabatan jechaadha. Sana raawwachuun barbaachisaa akka hin taane adda baasee yeroo dubbatu gooftaan keenya isin garuu jedhe yeroo soomtanitti mataa keessan dibadhaa, fuula keessanis dhiqadhaa jedhe. Kana abbootiin keenya hayyoonni mana kiristaanaa hiika tokkummaa irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isin yeroo soomtanitti mataa keessan dibadhaa kan jedhu kuni maal jechuu isaati kan jedhuuf tokkoffaa irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala dibadhaa jechuu isaati jedhaniiru. Kunis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala inni ittiin dhala namaa jaalate jaalala gonka ta'ee fi akkasumas gatii tokko malee akkasumattiin jaalala nu jaalate sana nuti dibata godhachuutu nurra jiraata. Waaqayyoon jalqaba irratti nama bifa fakkeenya isaatiin uumee namni kun yeroo kufetti immoo dhala namaa kana kaasuudhaaf ofii isaatii jaalala samiirraa isa harkiseen jaalala gonka ta'een kan homaayyuu dubdeebii tokkoo fi madaala kamiiniyyuu tilmaamuu hin dandeenye jaalala adda ta'een nu jaalate ofii isaatii gara biyya lafaatti dhufee ofii isaa dabarsee angalaachuutti jedhee abbaan wangeelaa qulqullichi Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 3:16 irratti akka barreesse Waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha hanga dabarsee laachuutti dhala namaa akkasumattiin jaalateera jechuudhaan jaalala madaala hin qabne jaalala namni kana jedhee dubbachuu hin dandeenyeen Waaqayyoon dhala namaa fayyisuusaa samii samootarraa bu'ee
dhala namaa ta'uusaa, dhala namaa ta'ee qooda keenya gidiraa fudhachuunsaa, beenya nuuf ta'ee ofiisaa dabarsee dhala namaa fayyisuunsaa jaalala nu waan ta'e isaaf raawwannee raawwatame osoo hin taane akkasumatti jaalala nu jaalate sana kan ibsudha. Kanaafis gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala isaa kanaa dibata godhannee qabachuun akka barbaachisu yeroo sooma keenyatti kun nurraa calaqqisuun kan barbaachisu kiristaanummaa keenya keessatti nuti duuka buutota Kiristoos ta'uun keenya kan ittiin beekamu akkasumas immoo waraqaa eenyummaa kiristaanotaa kan ta'e duuka buutota Kiristoos ta'uun keenyas kan ittiin madaalamu jaalala dibadhaa isa qabadhaa jedhee dubbachuusaati. Kanas yeroo dubbatu Wangeela Yohaannis boqonnaa 13:35 irratti duuka buutotaatiin duuka buutota koo ta'uun keessa akka beekamuuf walii keessan jaaladhaa jechuudhaani duuka buutonni isaa yeroo sanatti isa duukaa bu'anii kan turan duuka buutota ta'uu isaaniitiif kan ittiin beekaman waraqaan eenyummaa isaanii yookaan immoo mallattoon beekamtii isaanii jaalala ta'uu akka inni qabu itti himee ture. Kanaaf nuti hundumti keenya kiristaanonni Waaqayyoo duukaa kan buune Kiristoos duukaa kan buune dibata jaalalaa jedhamu kana dibachuun akka nu barbaachisu yeroo nu hubachiisu hiika tokkoffaa irratti mataa keessan dibadhaa jedhee jaalalaan jiraachuun akka nu barbaachisu gatii ittiin jaalatamne suni gatii guddaa fi qaalii akka inni ta'e hubannee jaalala kanaan booji'amnee Kiristoosin waaqessaa waaqummaa isaa hubannee jireenya keenya isatti hidhannee jiraachuun akka barbaachisu kutaa kana keessatti nu hubachiise. Lammaffaa irratti abbootiin keenya hayyoonni mana kiristaanaa akka nuuf kaanitti gooftaan keenya mataa keessan dibadhaa yeroo jedhu dibanni nuti dibachuu qabnu kuni dibata qulqullummaa akka inni ta'e nuuf kaaniiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqullummaa maallaqa godhadhaa jechuusaati. Deemsi keessan hundumtuu jireenyi keessan hundumtuu qulqullummaadhaan haa ta'u jedhee nutti dubbachuusaa nu hubachiisuusaa akka inni ta'es nuuf kaaniiru. Kanaaf Waaqayyoon jalqaba irratti dhala namaa qulqullummaadhaan akka inni jiraatuuf ofii isaatiif fakkeessee bifa fakkeenya isaatiin kan uume bifti Waaqayyoo inni dhumaa qulqullummaa isaa akka inni ta'e namnis immoo Waaqayyoon qulqullummaadhaaf akka isa waame hubatee qulqullummaadhaan jiraachuun akka isa barbaachisu hubatee akka inni jiraatuuf dibata qulqullummaa kanaa dibadhaa jechuusaati. Kanaaf nuti jalqaba irratti Waaqayyoodhaan kan uumamne qulqullummaadhaaf akka inni ta'e Waaqayyoodhaan kan uumamne akkasumas kan waamamneef qulqullummaadhaaf akka inni ta'e akkuma qulqullichi Phaawulos tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4:7 irratti Waaqayyoon qulqullummaadhaan malee xuraa'ummaadhaan nu waamne jedhee dubbatu nuti waamichi keenya inni jalqabaayyuu qulqullummaadhaaf akka inni ta'e kanarraa kan ittiin hubannudha. Kanaaf dibata qulqullummaa dibadhaa jedhee nu waama jechaadha. Kanas akkuma jalqaba irratti kitaaba seera Lewwotaa boqonnaa 19:2 irratti Waaqayyoon ofii isaatiin jecha isaatiin ani Waaqni keessan qulqulluu akka ta'e isinis immoo qulqulloota ta'a jedhee qulqullummaadhaaf akka nu waame isa duuka buunee akkamittiin akka jiraachuu qabnu kan ittiin nu barsiise waan ta'eef nuti dibata qulqullummaa daandii Waaqayyoo irra jiraachuudhaaf akkamittiin deemuu akka inni qabnu qulqullummaadhaan jireenyi keenya ta'uu akka qabu Waaqayyo hordofuun keenya qulqullummaadhaan adeemsi keenya hundumtuu qulqullummaadhaan ta'uu akka inni qabu kutaa itti hubachiisedha. Qulqullichi Phexrosis kana bu'uura godhachuudhaan ergaa isaa tokkoffaa boqonnaa 1:15 irratti inni si waame qulqulluu akka ta'e isinis immoo adeemsa keessan hundumaadhaan iyyuu qulqulloota ta'aa jedhe. Egaa namni jireenya isaatiin adeemsa isaa hundumaadhaan iyyuu daandii qulqullummaa hordofuun akka isa barbaachisuu fi waaqa isaa isa qulqulluu ta'e qulqullummaadhaan isa hordofuu isa wajjin jiraachuun akka barbaachisu kutaa kana keessatti ittiin nu hubachiise. Kanaafis dibata qulqullummaa dibadhaa nuun jedhe. Inni sadaffaan gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mataa keessan dibadhaa yommuu nuun jedhu kasoomina yookaan immoo gadoof qabiinsa dibadhaa nuun jechuusaati. Gooftaan keenya samii samootarraa bu'ee dhala namaa ta'uun isaa osoo isa hanqatiin immoo yeroo of waamullee kutaa kitaaba qulqulluu keessatti akka dubbisnu ilma namaa jedhee ofiisaa waamuusaa akkasumas immoo duuka buutota miira dhiquunsaa waan hundumaa kasoominaan gadoof qabiinsa raawwachuunsaa kan itti nutti mul'isu nuti ijoolleensaa isa duuka kan buune dibata kasoominaa kana dibachuun akka nu barbaachisu akkasumas immoo jireenyi kiristaanummaa kan ittiin calaqqisiifamu olof qabuudhaan osoo hin taane gadoof qabuudhaan akka inni ta'e akkuma jecha isaatiin warreen gadoof qaban deebisee inni immoo akka ol isaan kaasu dubbatu nuti ol ka'uu kan barbaannu yoo ta'e ol jechuu kan barbaannu yoo ta'e ofii keenya gadi qabnee
jiraachuun akka nu barbaachisu akka hubannuu fi yeroo soomnuttis immoo soomni keenya gad of qabiinsaan akkasumas ka soominaan ta'uun akka irra jiraatu adeemsi kiristaanummaas kan ittiin calaqqisiifamu gama sanaan akka inni ta'e wanni deddeebiin akka nu barbaachisu kutaa itti nu hubachiisedha. Itti dabalees akkasumas immoo fuula keessanis dhiqadhaa jedhe. Fuula keessanis dhiqadhaa jedhee asirrattis abbootiin keenya maaf kana jedhe kan jedhan gaafa hiikan nuti ijoolleen Waaqayyoo saboonni kiristaanaa deemsa keenya keessatti jireenya keenya keessatti haala garaagaraatiin daandii Waaqayyoo irraa adda baanee cubbuudhaan kufnee jiraachuu dandeenya. Kana keessa garuu Waaqayyoon gara biyya lafaatti kan dhufe qulqulloota nagadii 99 dhiisee tokkicha isa bade Addaamiin barbaaduudhaaf gara biyya lafaatti dhufuunsaa namoota cubbuudhaan kufan gaabbiidhaan akka isaan ol jedhaniif amma cubbuu keessaa gaabbiidhaan dhiqatanii ol jedhanii gara Waaqayyootti deebi'uu akka isaan danda'an waamuudhaafi. Kanaafis fuula keessan dhiqadhaa jedhee saamunaa gaabbiitiin dhiqannee cubbuu keenyarraa qulqulloofnee gara isaatti deebi'uu akka dandeenyuuf Waaqayyoon fuula keessanis dhiqadhaa jedhe. Kanaaf saamunaa gaabbiitiin dhiqachuun gaabbii gallee soomnee kadhannaadhaan akkasumas immoo hojii kiristaanummaa hundumaa raawwachuudhaan qabsuura kiristaanummaatti jabaannee jiraachuudhaan sooma keenyaa sooma eebbifamaa taasisuun sooma qulqullaa taasisuun barbaachisaa akka inni ta'e kitaaba irratti ni dubbisna. Kanaaf soomni keenya Waaqayyo fuulduratti fudhatama kan argatu wantoota kana hundumaa guutee yoo ta'e namni gaabbii galeetoo gara foonii fi dhiiga isaatti dhiyaachuudhaan ta'uun akka irra jiraatus dabalee kutaa kana keessatti ittiin nu hubachiisee isin kana hundumaa kan raawwattan yoo ta'e nama fuulduratti mul'achuudhaaf osoo hin taane Waaqayyoo fuulduratti mul'achuudhaaf soomnee kadhannaadhaan akkasumas immoo qabsuura kiristaanummaa kan raawwannu yoo taane Waaqayyoo irraa abbaa keenya isa dhoksaadhaan ilaaluurraa gatii keenya ifatti kan argannu sanas immoo eebba fi suga bara baraa Waaqayyoo irraa kan ittiin argannu dhumarrattis immoo dhaaltota mootummaa isaa taanee bara baraaf gammachuudhaan kan ittiin jiraannu akka inni ta'u nu hubachiisa. Kanaaf nutis wayita sooma keenyatti soomni nuti soomaa jirru kun sooma Waaqayyo fuulduratti fudhatama qabuu fi akkasumas immoo jaalalli Waaqayyoo kan keessatti mul'atu ta'uusaa hubannee jaalala dibannee qulqullummaas maallaqa godhannee kasoominaan gad of qabiinsaan soomuudhaan eebba Waaqayyoo akka nuuf argamsiisutti soomuun barbaachisaa akka inni ta'e nu hubachiisa. Kanaanis torbee kana keessatti torbee qulqulleetti kana keessatti qulqullummaadhaan jiraachuun akka nu barbaachisu akkasumas Waaqayyoo wajjin walitti hidhata keenya jaalalaan cimsinee jiraachuun barbaachisaa akka inni ta'e kan ittiin nu barsiisedha. Waaqayyoon gooftaan keenya sooma keenya keessatti nuti jabaannee akka Waaqayyoon jaallatutti akka soomnuu fi soomnis immoo eebba kan ittiin argannu akka nuuf ta'u fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u galanni Waaqayyoof haa ta'u.